Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kana qabnu sin dhageechisna an Ajarsaa Abdiiti. Godina Kibba Lixaa Shaggar Aanaa Bachootti ajjeechaan dargaggoo tokko irratti raawwatamuun dhaga'ame. Godina Kibba Lixaa Shaggar Aanaa Bachoo ganda Ciriritti muddee 20,2025 dargaggoo maqaan isaa Sagloo Guraaraa jedhamu guyyaa waaree booda sa'aatii 10 gubbaatti waraanni mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo bobbaafamaniin ajjeechaa irratti raawwachuun jiraattonni maddeeniif himanii jiru. Dargaggoon ajjeefame kunis yakka raawwate osoo hin taane Oromummaa isaa qofaan yakkamuun gocha sukkaneessan kun irratti akka raawwatame jiraattonni maddeenitti himan. Kana malees Ona Bachootti dargaggoonni hedduun butamuun dhabamsiifamuu, dirqiin butamuun mooraa waraanatti ergamuu, reebamuu, qaama fi qalbii miidhamaa akka jiran waggaa ta'u waraanni maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo bobbaafamaa jiru kunis gocha badii kana raawwachaa waan jiraniif egeree uummataatti yaaddoo guddaa ta'e akka jirus dubbatanii jiru. Humnoonni finxaaleyyii faannoo weerara lafa Oromiyaa jabeessitee itti fufuun dhaga'ame. Godina Wallagga Ba'aa Aanaa Kiraamutti humnoonni finxaaleyyii faannoo aanaalee hedduu to'atanii jiraachuu jiraattonni himan. Gandoota hedduutti finxaaleyyiin faannoo kun gibira hanga fedhii isaanii uummata irratti kaa'uu jedhan jiraattonni. Uummanni Oromoo qe'eedhuma isaatti bakka bakkatti socho'uuf eeyyama caasaa finxaaleyyii argachuuf dirqamaa jira jedhan. Humnoonni finxaaleyyii faannoo yeroo garagaraatti daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun yakka waraana uummata Oromoo irratti raawwachuu akka turan irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Godina Boorana Ba'aa Aanaalee Gumii Eldaalloo fi Libaanitti humni addaa mootummaa naannoo Somaalee haleellaa uummata nagaa irratti banuu jiraattonni himan. Jiraattonni maddeeniif yaada kennan haleellaan kaleessa baname har'as jabaatee itti fufuu dubbatanii jiru. Aanaa Gumii Eldaalloo ganda Qoraattii jedhamutti akkasumas Aanaa Libaan ganda Simintoo jedhamutti haleellaa humnoonni mootummaa naannoo Somaalee raawwataniin miidhaa jabaan uummata nagaa irra ga'uu himanii jiru. Lafti lafa keenya qe'ee keenya kan jedhan jiraattonni sababni haleellaa mootummaa naannoo Somaalee babal'ifannaa fi weerara lafaati jedhan lafti amma haleellaan itti baname naannoo Somaalee waliin wal hin daangessu jedhan. Haleellaa mootummaa naannoo Somaaleetiin kaleessa nama 5tu nurraa wareegame kan jedhan jiraattonni namoonni biroon 8 immoo madaa'uu himanii jiru. Namoonni madaa'an gara dhaabbilee fayyaa garagaraatti ergamus eeranii haleellaan kun har'as itti fufee namoonni hedduun miidhamaa akka jiran dubbatanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa humna nageenyaa akka bobbaasee warra daangaa cabsee dhufe uummata haleelaa jiru akka of duuba deebisuu jiraattonni gaafatanii jiru. Itoophiyaatti baqattoonni miliyoonaa ol hanqina maallaqa gargaarsaa irraan kan ka'e rakkoo keessa jiran jechuun jaarmiyaaleen akeekkachiisan. Kanaanis tajaajiloonni bu'uuraa baqattoonni miliyoona 1.1 ol ta'aniif kennaman torban muraasa keessatti dhaabbachuu akka danda'u mootummaa fi dhaabbilee mootummoota gamtoomanii ifoomsanii jiru. Ibsa waloo dhaabbileen 3 tajaajilli baqattootaa fi namoota baqaa ofirra deebi'anii koomishiniin olaanaa baqattoota mootummoota gamtoomanii fi sagantaan gargaarsa midhaan nyaata addunyaa muddee 19/2025 maddeeniif ergame. Hanqinni maallaqaa buufata baqattoota mudateen dhaabbileen kunneen gargaarsa isaanii itti fufuu akka hin dandeenye ibsanii jiru. Saawudiin lammiilee Itoophiyaa dabalatee namoota hedduu ajjeesuun riikardii qabatti jedhame. Saawud Arabiyaan waggoota lamaan darban walitti aansuun lakkoofsi namoota waggaan ajjeestuu akka malee dabaluu riikardii haaraa ta'e galmeessitee jirti. Dhaabbileen mirga namoomaa hedduun gocha kana balaaleffataa jirus jedhame. Biyyattiitti bara 2025tti lakkoofsi namoota ajjeefamanii 347 yoo ta'u, bara darbe 2024 ammoo namoota 345 ta'antu ajjeefame. Teessoo isaa UK keessa kan godhate dhaabbanni Saawud Arabiyaa keessatti ajjeechaa hordofu Reepiraayivii jedhamu bara kana ajjeechaan olaanaa ta'e galmaa'e jedhe. Akka dhaabbatichi jedhutti maatii namoota ajjeefamaniif murtii kan hin beeksifne reeffis hin kennamu jedhan. Dargaggoonni lammiilee Itoophiyaa hedduus murtiin kun irratti dabarfamee ajjeefamaa fi kaanis ajjeefamuuf akka jiran gabaafame. Baatuma adoolessa darbe lammiileen Itoophiyaa 2 du'aan adabamu ministeerri dhimma biyya keessaa biyyatti himeera. Biyyattiin irra caalatti lammiilee alaa daddabarsa qoricha sammuu nama adoochuu himattu irratti murtii kana kan dabarsitu. Gaazexeessitoota fi dubartoota akkasumas ol guddattoota xixiqqoo hedduu haala kanaan ajjeefteerti jedhame. Akka gabaasni Reepiraayivii jedhutti namoota murtiin du'aa irratti murtaa'e keessaa 2/3 qoricha sammuu adoochuu kan badaa miidhaa hin geessifne yakkamaa ta'anidha. Afrikaa Kibbaatti hidhattoonni namoota 9 ajjeesan. Afrikaa Kibbaatti hidhattoonni namoota 9 ajjeesan. Afrikaa Kibbaatti dhukaasa baname namoonni 9 ajjeefamanii namoonni 10 biroo madaa'uu hordofee hidhattoonni haleellaa kana raawwatan adamsamaa jiru. Poolisiin akka jedhetti dhiironni 7 fi dubartoonni 2 haleellaa Johannesburg biratti bakka Beekersadal jedhamutti banameen ajjeefaman. Hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamnee fi qawwee hidhatan 12 konkolaataan bakka sana erga dhaqqabanii dhukaasa bananiin miidhaa geessisan jedha poolisiin. Hidhattoonni kun sanbata darbe kana
namoota osoo addaan hin baasin erga itti dhukaasanii booda bakka sana baqatanii jedhe qondaalli poolisii biyyattii. Waraanni naatoo Yuukireen seenuuf jedhe. Dhaabbanni waliigaltee Atilaantikaa kaabaa naatoo karaa haaraa Rumaaniyaa keessa darbee Yuukireen meeshaa waraanaa dhiyeessuuf banuuf jira. Naatoon guraandhala 2026 irraa eegalee karaa Rumaaniyaa meeshaa waraanaa gara Yuukireen geejjibu akka jalqabu beeksise. Murtee kana kan dabarsan qindeessan nageenya naatoo Yuukireen Meejar Jeneraal Maayik Keelar akka ta'e ministeerri ittisaa Rumaaniyaa beeksisee jira. Qondaaltonni naatoo Poolaandii qofti meeshaa waraanaa Yuukireen dhiyeessuuf fayyadamuun gahaa akka hin taane kan hubatan Rumaaniyaaf akka fayyadaman dubbatanii jiru. Gargaarsi waraanaa guddaan Yuukireeniif karaa daangaa Poolaand kan taasifame yoo ta'u, namoonni hedduun gamtaan kun daandii dabalataa barbaaduun isaa waraanni kun itti fufuu isaa agarsiisa jedhu. Bara 2025 qofa meeshaalee waraanaa 220 karaa Poolaand gara Yuukireen geejjibame. Bahaa fi kibba Rumaaniyaa bakka tarsiimoo meeshaa waraanaa fageenya dheeraa Yuukireen itti fayyadamuuf ta'u himamaa jira. Murteen amma naatoon kun abdii nagaa Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti karaa USA karaa irraa maksa jedhame sodaatamaa jira. Kan hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isinii kenna.